ساقراس رافتي هون تلتي دلاتك انتخيسا سي دولت تنول فقرا قبدو في المدعي منيتين انتخيسا ديس الرقرو وان كان الرد لما وني كين والله لازم وانا دو تككراني ما يروتي كوس خيستي رايا ري أركو دري قستي ردي أسكيسة درجيني تو ري رايا نوغل چالي جنة تو ري كومنتي برئيسي لو جولين كومنتي برئيسو دتي إن ثرين لين كرو ددوان يونو ديسان إتني ربي تيجان ركون تكنجردو أبشر namni rabbi isinii laaffise gargaara akka gartee silaa gargaaramuu qabanitti gargaara hin gargaarinaa jechuu kiyyaa miti. Cinaacha kanaan ammootu waan kana deemsisuutu barbaachisaadha. Rakkoo teenyaaf wanni sababa tahe jallina nurraa ka'e jechuu barbaadeeti nuti hundi nama laa ilaaha illallahu Muhammadun Rasuulullahi jechuu waliin nu qabdu. Nama dhiigallee waliin qabu, nama shanyoomallee waliin qabu, nama gartee rakkoolee wajji qoodatu rakkoon isaanii rakkoo teenyaa. Rabbi rakkoo isaanii kartee rabbi gartee furmaata itti haa kennu hidhamaa keenya rabbi hidhaa haa baasu rakkataa keenyallee rabbi rakkoo haa baasu beelawaa keenyallee rabbi beela haa baasu biyya teenya tanallee biyya har'a namni irraa baqatu tan rabbiin gartee gabrummaa hin jirre tan irraa lafa kaahee rabbiin subhaana wa ta'ala warra biyya tan irratti wal dalagatu rabbi nu haa taasisu nama nu bulchullee nama nu yaadu nama nu nyaatu osoo hin tahin nama nu yaadu rabbi haa taasisu. Rakkoolee nee dhugaadha biyyaa nu baafte rakkoo biyyaa nu baastana warra irraanfatee badii dalagu kanallee warra bakka irraa ka'ee hin beeyne ka bakka itti deemu hin beeynellee rabbiin if haa beeysisu ummata kana harkatti badii tana naa qabaa jechuudhaaf isiniin jee dhiifama naa godhaa intala rabbitti amante gurbaa rabbitti amane burrabi duratti qaanyaa muuteessa har'a dirree duniyaa sanatti qaanyii keessa jirta kootu karaa rabbii kan keetii deebi kootu aadaa abbaa kan keetii safuu abbaa kan keetii gadi hin lakkisini. Rabbiin guddaan harka isaa qaceellumti jirtu rabbi isin haa qaceelchu. Rabbiin gartee wallaalaa beeksisuu danda'u isin haa beeksisu. An hanqanuman isinii dhaamuu barbaadee hedduu garaana nyaachuutti jirtan. Tabiyaan nu baddee, aadaan nu baddee, amali nu baddee, safuun nu baddee, maqaan nu baddee, gurri nu baddee, jiruu jireenyi keenyallee baddee, fuuldura ilmaan keenyallee rakkina keessa seenuutti jiraata. Rabbi subhaana wa ta'aalaa نمني قرتي الحياء شعبة من الإيمان يا رسول ربي عليه الصلاة والسلام ناموسني كوني دمي إيمان الراتات جا نمي ناموسا كم لربي يسالين كبو نملين كبو وسلين كبو بداي شنيلين كبو ربي جاتي كوتا خرا ربي ديبيا يا انت ربي تأمنت يا قربا ربي تأمنت إذن هندا أنا اللي ربي قرتي كواجه وكان أنا ميساجة كواجه وربي نهاتاسسو isi warra naafirellee asirratti banaatan naaf kenne rabbiin ulaa jannata rabbiin isinirraa haa banu waan isin dubbattanillee rabbiin isinirraa ol haa fuudhu waan isin kadhattanillee rabbiin isiniif haa awwaatu tasamiillee rabbiin isinii haa buusu tajaajillee rabbiin isinii haa baasu fayyaa dhukkubni boodan jirre beekumsa wallaalli boodan jirre rabbi isiniif haa kennu qabeenya dhabdi boodan jirrellee rabbi isiniif haa kennu gammachuu rifaatuun boodan jirre rabbi isiniif haa kennu nama keenya rabbi hidhaa haa baasu rakkataa keenya rakkoo rabbi haa baasu beelaa keenyallee rabbil aalamiin beelaa haa baasu qaama keessanii fayyaa qalbii teessanii iimaana kiisha keessanii qabeenya rabbi isiniif haa kennu isin warri ala jirtan kun illee rakkoma keessa jirtanii akkasuma wajjiinuu biyya tana gargaaruu jirtan masjida gargaaruu jirtan madrasaa gargaaruu jirtan wanni isin dalaydanillee waan guddoo waan xiqqoo miti. Waan kana hundaa rabbiin gartee bakkatti rabbi isiniif haa qabu rakkataa gargaaruu jirtanii rabbi rakkoo teessan tadiinii biitan duniyaallee rabbiin isin haa baasu gartee wal cinaa dhaabbachuutti jirtanii rabbiin guyyaa qiyaamaadhaa warra gartee gaaddisa arshii jalatti wajjin gaaddiseeffatullee rabbi nu haa taasisu jabaadhaa isiniin jaa warri sagalee tahuu dandeessaniif ammoo halkanii guyyaa hin rafinaadhaa sagalee tayaa fi akkuma ustaadni jeetti warri gartee iqaamaa qabdan ka waan kana sossoosuu dandeessan
keessattuu ulamaa'ni keenya warri gartee namatti dhiyaattan warri gartee biyya arabaa tana keessa jirtan warri gahee qabdan gahee waa hundaa qabdan inshaallahu ta'ala rabbitti isinii faayida'uu furmaata isaanii ta'a jechuun isiniif gartee isinirratti dheereddallee isinii dhaamuu barbaade dhiifama naa godhaa hanqafu tunen hankana haasa'ee bakka itti waa baafadhu dhabee rakkachuu turee isin heddummina gartee as keessa jiru kana keessatti hankana yoo hafuura baafadhee yoo rabbiin gartee ka wayirra naa oolchu taate gurbaa gartee intala dubraa gartee yaamusan illee rabbi na haa qaceelchu. Rabbi yoo saniin malee duniyaa argattu isaan jeellee duniyaa biraa rabbi isaaf haa kennu. Fuulara barbaadee yookaan tiktokii kanarratti gatii duniyaadhaa barbaadee yoo kakasaniin deemu taate durummaa addaa rabbi isa durumsee qalbii isaatti rabbi iimaana naqee obboleettii tiyyan cadaabatti yaamuu jira jee haadha tiyya obboleettii tiyya intala fi dhaluun ibiddatti yaamuutti jira jee rabbiin gartee qalbii isaa keessa iimaana kaahee asaa deebisu intala gartee qullaa dhaabbattullee rabbal caalamiin ni ganaa dhaluu teessi mucaatiyyatu ganaa na boodaan qullaa dhaabbataa rabbi beeksise huccuu isii sitirii fi ifirratti rabbi onna manaannessu rabbi haa taasisu. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhiifa manaa godha. جزاكم الله خير أستاذك النقاري أستاذ عبد الصبور سبريدو أكد أداتي تجنن مسنتون ودامتني كسبب بلا كان اللي تعد بلا أنتك ومن تقدان قاعد بمري ربي بلا دان دربتو بلا دربته مرة تنتين لما فنمني كنا بيت تنتاني في بيامبات تنتاني حكمة الله بيوم كمينو لك biyyatti mateen biyyatti Itoophiyaa jedhamu tan himachuu saalfan. Ollama jiraan dhagoollee hin jiru. Afrika keessa jira. Asumatti bakka tokko Somaalee himata namni kennu. Hagana xiqqaanneef. Gaafa rabbi xiqqeenna tana kennaa nu baasuun beeku. Sababbiin xiqqeenna teennaa ammoo numa. Ma asaaba min musiibatin fabimaa kasabati aydiikum. Sanuu jedhe rabbiin barra. ويعفو عن كثير تقوي في سنكما ملي ويعفو عن كثير كان ربين كيسانو هباسو دامس شيكا كينا دامس أكان إنو جتو أما تاتين إن شاء الله غيرو كي كاما لمان سنين جري كارا دبسي ديبي سني ديبسي بيلا مكاسي كبانا من دكي يامو ساعتي بربادن ساعتي مكامينو رفتني أكام رفتن كانت اللي وانجرة تتني بتي هجاري فچيسا جتني برسنان يوم دكي يامنا كيساني وان بيلا متكبتن اللي وان هيا من غافتني متي اسنما قد سمالي انو قد فني الحمد لله رب العالمين اكاونتي قد كان سنتو غدي مالي وقاتو كوكيست نمني واغام كجيبي حرام دلغي بدي اغامي دلغي اكاونتي فقد فت نمني نمني كان كسمت ساعتي كبرا وني جچو برباديو جراتي تنشينا كيسا بياتي نمني يو نغا قباتي rakkoo keessaallee furamuu danda'a. Rakkoo keessaa karaa itti ba'uullee danda'a malee karaa biraatiin eenyu ta'e hin danda'u. Tokkoffaa gara rabbii kennaa haadheessinu akkuma reefsheenni kenna jedhan ta'uu baadhaan. Lammaffaa waan kana rabbitu furmaata nuu fida jechuun niyyaan ta'e guutuun rabbira nu haa taatu. Asbaaba ammas waan rabbi nu laaffiseen. ijoollee warri mootii argamtan nama mo'ichiin godina wal makaataniiti baarakallahu fiikum nama eenyu jedhe mo'ichi wal makaataniin godinallee jazaakumullahu khairan bilookillee godina nama laalaa takka lama yoo barreesse saniif hin tuqina sogongoruu danda'a tas haa baratu yoo taa'ee barate isa caaluun yoo isa barsiifne moo'ee salaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بابا أكم جرت؟ بتارا في برسين تلي وانا ندب النفس نفسي دي كفاني كابون برباد أرجع يا جابك أبانك نجرت نما فان دبتشو لين عاداتي نعمتي تنقد دني. سنيف سالفة يعني غري سنيف يا تكاي سالفة تنيف سريسة. إن شاء الله يو دبين نمتي نماتو في جتشو راي إن شاء الله نفكر رولين وجمع جراواي جولين كنا سجلي تورا مريني الرخيصان. Dubbiin abbaa duubaa hiyyeettiidha jaanii beekta. Inshallah dhaamsa kana baabaa keenyaan hin gaannaa jennee. Jiraatanii awwal lakkoofsa jamaa garii isinii ergaa anillee ma dubbisaa jechi gamaa gamanaa waa wanna gooti wal geettanii sagalee garagaraan osoo ergitanii waan jedhu qabaan.
Sini gale mu'e. yaa naa galee jira waasaappiidhaan nambara keetillee argannee jirra akkasni kun rakkoon hin jiru. Namba ta'e nambara isinii kenna. Achirraa kana jedhu maali jennaan daqni uuma jechoonni gamaa gamanaa dhufu kun dhiibbaa uuma. Yoo rabbi jedhu. Tuun harka kaaliqaa jirti. Akkuma reefu ishee ustaazii du'anii kadhatanii inshaallah tarumaa jedhamee mu'e ati dhufan. Yaa inshaallah arra jechuudha nuti yoo dubbannees nuti yoo iyyannees beektaa waan tana guddumaatu baabumaan nurraa fuudhee jechuudha isaanitti illee nuyyaa jennee gara keessan dhufne alhamdulillahi rabbil aalamiini kan lubbuun jirus rabbiin fayyaa isaa ta'ee fi umrii dheertuu barakaa kannuu fi kan fuula rabbii deemillee rabbi irraa mataa godhuufi arra obboleeyyan keenya kuni rakkoon isaan keessa jiru kuni namni sooshaal hin fayyadamnelleen hin jiru hin dhageenyelleen hin jiru haa ta'u ilmi namaa gaa jireenya kana keessatti qorumaata hedduudha qaba qoramuullee danda'anii ijoolleen tuni rabbiin ulaasanillee irrumaa banaa tunfatanaa rabbiiti inshaallah ni ba'anii obboleeyyan keenya haa ta'u garuu arra jechuudha waan kana waan hundayyuu rabbii fidee janneetis hundayyuu rabbi irratti eeguun osoo hin ta'initti haa ta'u du'aa illee kadhachaaf jirtan kaleessallee hedduu isin hordofuu turre akka jummaa baatanitti ijoollee tana du'aa godhuu turtan kanaan waa wal qabatee irratti ulamaa'onni keenya dhuguma baay'eetu jira kanarra walitti dhiyeenya mootummaa wajjillee qabanii isin qoftiin nuti qoftiin dubbanneef bu'aa hin qabdu arra gara mootummaa siqanii abboontiin amantaa musliimaa kiristaanaa ortodoksii hundumti isaanii yoo harka tokko ta'anii yoo mootummaa kana dhaqan jechuudha harka darballee jennee hineeynu maaliif addunyaa tanarra siyaasaan fayyadamta tooftaan fayyadamta waan ta'eef kanaan jechuudha isaanii nu geessitanii mana buusa biraddiinillee dhiyoo tana waan kanaa yaaliin godhamee ture ulamaa'onni baay'een achirratti hin argamne ture haa ta'u garuu ilmi dhiiraa gamanniidhaa qoraasuma dhiiraati jaanii dhiirtillee rakkoo hin qabdu wanni guddaan garuu tan nu yaachiftee tan nu boochiftee garaa keenya keessatti kan badoo jirus mana arabaa keessa dalagaa jirus garaa isa qabatee deemaa jiru waan guddaadha maal yoo jennee shamarran keenya tan markasa adda addaa keessatti barachuu turte dargaggeessa keenya kan rabbi raafisee fi markasa adda addaa keessa barachuu ture garuu rakkootu biyyaa baase haa jennu ilmi namaa tokko barakaa jireenya isaa keessatti olii gaffiiguun jireenyuma riskii isaa barbaaddata haa ta'u ijoolleen tun deddeebitullee waa hedduu biyya tanaaf buuftee waa hedduu hojjechaallee turte shamarran keenya kanaan nu yaachise nuti garuu obboleeyyan achi keessaa qabaachuu baannee wanni kun wallaahi laazim waan itti rabbiin nurraa gaafatu arra addunyaarra bakka jirrutti iyyinee yoo iyya dabarsine sanii gaditti fala itti dhabnellee ulamaayin keenya nuun jaanii yoo mootummaallee nuun jee tasaniichi rabbi kanniraa ilma namarraa yoo dhabne rabbi irraa hin dhabnu jennee gara keessan dhufne waan kana itti yaaddanii baaba nu dubbiftanii jechuudha guyyaa tokko nu qabdanii akka irra nu hojjettan hadaraa dhaamsa keenya kun maaliif jennaan arra shamarran teenya akkuma kaleessa naa dawwaltee michiyoon takka naa himte siin jettu sani guyyarraa nu dawwalanii guyyarraa jechuudha wallaahi laazim tarreefki gabbaatu gaadhiisi san qadaraa rabbiiti haa jennu osoo garuu jiraa lubbuun jiru ichirra baay'ee rakkatanii arra garuu kan Saudi Arabiyaa keessa jiru hundumti keenya waliin beekna maali jennaan yeroon as deemaa jirtu kun qorra haa ta'u qorri kun baatii ijaa deema oowwa kana keessatti amma muqayyafii jechuudha qabbanarra qabbana banaafii jiran jechuudha ilmi namaa naasu waliidhaafi oowwarratti oowwa bananiifii jiran saatiin kun muqayyafiin kun kan isaan firraa dhaamsanii of godhanii oon godhanii miti bira taanii bakka ofii taanii jechuudha ifii galanitti poolisoonni shakkalanii saa barbaadanii dhufanii irraa banaa jiran ichi keessaa garaa siraafti yoo intalti dhalaa takka ichi keessaa sii dawwalte tan ulfa garaa qabduu fi ilma daa'immaniitiin ichi keessa teessu har'a garuu waan kanarratti ulamaa'onni keenya wallaahi laazim waan hedduu takka garaa nama yeroo xiqqoos keessatti raayyaarree arkuu turree gastii irratti
as keessatti arginee ture raayyaan ugalchaallee jennee ture komantiin barreessine yeroo ijoolleen komantii barreessutti intarelnilleen yoo daddaban yoo nu deessanitti illee rabbitti jenna rakkoon takka hin jirtu. أبشر إن شاء الله ربنا فرمات الجميع